Seenaa gabaabaa Asladdiin Muhammad ilma qonnaan bulaa Oromoo yeroo 12 garba diimaa qaxxaamuree irbaata qurxummii ta'urraa hafee seenaa addaa hojjeteen isiniin gaham. Maqaan dhaloota isaa Abdul Hakiim Sheexxaa jedhama. Maqaan miidiyaa hawaasaa irratti ittiin beekamu immoo Aslii Muhammad jedhamuun beekama. Maqaa Aslii jedhamu kana kan moggaaseef nama obbo Muhammad jedhamu kan Asliin Rabbii gaditti ilma isaa du'a oolcheef biyya Saudi Arabiyaa irraa gara biyyaatti galcheef tokkodha. Ilma kooti jechuun akka ilma isaatti maqaa baasee fi ofiin waame. Mucaan inni galche sun har'a abbaa qabeenyaatiin Asliin godina Arsii aanaa Diksis abbaa isaa Sheexxaa garuu fi haadha isaa Hawwaa Kimoo irraa dhalate. Asliin yeroo ijoollummaa isaatti akkuma ilma qonnaan bulaa kamuu loowwan tiksuun maatii isaa gargaaraa kan ture yoo ta'u, umriin isaa barnootaaf geenyaan mana barnootaa seenee addunyaa barnootaa keessa burraaquu eegale. Ta'us gidduutti wal dhabdee isaa fi barsiisaa isaa gidduutti dhalateen barnooticha dhiisee Saudi Arabiyaa harka naqabi jedhe. Sababni wal dhabdee isaa fi barsiisichatu jaalallee isaa jalaa jaalannaan Asliin barsiisicha mataa isaa buruqsee bade. Asliin erga biyyaa bahee miila fageeffatee biyya ormaa keessatti bu'aa ce'uu hedduu ce'ee qabamuu, hidhamuu fi darbamuun Aslii oduu aagaa hin turre. Yeroo 12 Saudi Arabiyaa irraa qabamee biyyatti galfame. Garuu Asliin ammas mo'amee hin galu jedhee biyya Saudi Arabiyaa waliin ijaa fi adaamii ta'anis qiblaa jijjiiratee Kaayiroo fuula ilaale. Erga Kaayiroo dhaqee booda xiyyeeffannoo isaa gara miidiyaa hawaasaatti deebise. Miidiyaalee hawaasaa kanneen akka Feesbuukii fi Yuutuub irratti ajandaalee adda addaa bocuun namoota hedduu sarara isaati irratti hiriirse. Haaluma sanaan itti fufee dirree miidiyaa hawaasaa irratti taphataa urjii ta'aa dhufe. Hawaasaaf sagalee ta'uun namoota rakkatan gargaaruun qoosawwan adda addaa hordoftoota isaa booharsuun gurra guddachaa dhufe. Erga miidiyaan hawaasaa inni TikTok jedhamu dhufe ammoo dubbiin Aslii aannan bachotti jige taate. Asliin duraan torbetti guyyaa tokkoof 2 laayif seenuun hafuura kan baafatu yoo ta'u, TikTok dhufnaan manuma isaa stuudiyoo godhate. Yeroo aare jechoota akka rasaasaa nama waadan, yeroo gammade jechoota akka itittuu nama qabbaneessan, yoo qoosu jechoota abjuu keessas nama kofalchiisan, yoo namoota waliin haasa'u keessattuu shamarran waliin haasa'u miira keessa nama galchan dhukaasuun gaara gubbaan mul'atu akka gaara dabbaal mootii mul'achaa dhufe. Beekamtii dachaan horachaa saffisa ajaa'ibaatiin duratti imale. Osoo kun kanumaan jiru yeroo adda addaatti tapha TikTok irratti geem jedhamuun beekamu irratti hirmaachuun jaalattoota dinqisiifattoota deeggartoota isaatirraa mooraalis dooraalis hammaarrachuu eegale. Aluma kanaan Apriil 2025 immoo Aslii qofaaf osoo hin taane uummata baha Afrikaa maraaf guyyaa mo'achaa ture. Tapha TikTok geem jedhamuun beekamu kan lammii Eertiraa nama Idris jedhamu waliin taphateen Idris gurbaa tapha TikTok irratti taphatamuun mo'uu malee mo'atamuun beekne. Asliif keessummaa ta'ee Aslii wajjin kan taphate yoo ta'u, Asliin qabxii guddaan injifachuun rikardii kana dura akka baha Afrikaatitti ture laayif namoota 114,000 oliin hordofameen cabseetii jira. Irra deebiin baga gammadde jennaani. Walumaa galatti seenaa Aslii irratti raawwatameef Asliin raawwate irraa wantoota hedduutu baratama. Dhumarratti seenaa ormaa himaa oolurraa seenaa keenyas kan nama keenyas seenessuu aadaa haa godhannuun dhaamsa kooti. Isin hoo sabni bal'aan seenaa nama kanarraa maal barattaniin gaafii kiyyaa immoo isa barsiisaa burruqsee bade sana nuti akka barsiisotaatti maatii fiduu qaba yaada jedhu qabna. Horaa bulaam.